inna duraasan cufarraa waan caalutti deemuutti jirti. Yoo wal dhaqqabdan malee, yoo ogeessi ka'ee dubbate malee, yoo beekaan ka'ee Oromoo walitti qabe malee, Oromoo wayita diinni fixu sanirra yeroo ammaa kana rakkina guddaa irra ga'uutti jirti. Kana hubannee bakka jirru wal yaadachiifne yaa obboleeyyan kiyyaa, namni wannaa bichaan dubbatu maqaa feene walitti baasu, maqaa feeneen waa wal godhuun hin barbaachisu. Arra ilmi Oromoo qawwee walitti deebisee wal ajjeesuun rakkinni kanaa olii hin jiru yaa obboleeyyan kiyya. Ani waa'ee siyaasaa dubbachuuf miti, waan natti dhagahame akka dhuunfaa kiyyaatti ammoo dubbachuun ummata kiyyaaf narraa barbaachisaa, waan narraa eegamullee dhaamsi ani isinii dabarsu kana. Warri maqaa garaagaraatiin maqaa garaagaraa baafachuun homaan qabu, ganda gandaan ijaaramuun homaan qabu, waa tokkoon qabu wal jabeessa malee. Afran qal'oo jabaatte macaatuu lamaa walitti hiitee jabeessuu dandeetti. Yoo afran qal'oo jabaatte sikkoo mandoo jabaachuu dandeetti. Namni gandi isaa laafaa manni isaa laafaa ka biraa jabeessuu hin danda'u. Dhiifama guddaa naa godhaa. Rabbii walgahii teessa walgahii gaarii isinii haa godhu. Walgahii gaarii nuu haa godhu nu maraafu. Oromoo Rabbi wal haa beeysisu. Bakka jirtu Oromoo wal haa beeytu. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin, waan gaariitu mul'achuutti jira. Rabbiin osoo jirru nu haa agarsiisu. Haqiiqatan ani akkana jira malee yeroo hedduu zamana dheeraa Maqdishootti Haaji Isaaq Daadhii Tarreetiif wannaa wajjin turre, Suudiitti illee waan baay'ee ture. Wanni sun cuftuu waan kitaabni irraa katabamuu qaba. Rabbiin asiin nu ga'e, Rabbiin waa nu haa agarsiisu. Waan ilmi Oromoo hawwuuf Rabbiin nu maraa nu haa agarsiisu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوران درسي قالت ربي لا فقل شادا كسما اتيان سودان كوريك انديسيتو قويا خنا وليتي نقاب وداف مكا أفران قلوتين أسيتي ولا نقاب ديف ربي انقلتها قل شوفي آمين جتني آمين آمين. أكسما كبجما وبليس كينيا وبولتا أنو كيسة ترجمة أكسما بريزيدنتي أسفانا الدماغي أكسما أكبر سكنة تفراشني دبنا كم يندد كبجمو بريزيدنتي والدا هواس أورومو أدي ليلا أبا واري أكسما أبو إلياس أنغو إسن خنيتني فنين بيني قالوا أنا أنغو خني فرا دكتور جين أتلانتا تكساس الرابيل بلي باتي تكدورا سجنتا خنرتي أكاني رمادو دقمتي والفينا في كبجا قداتو ندقي فمي الفادون سنجا يروه الدو أكما بيتن والتجيسي كوهي من دورتي شيخ منير جدار كما أرمو keessattuu qeen keessa dhaladhe keessatti isaan waliin argamuudhaaf hedduu guddaan dhaggeeffama. Galatooma. Itti aansuudhaan koreen hundinuu galatoomaadha. Hayyuun yoo si dura dubbatee dubbii fixaa, isa booda dubbatuun dubbii balleessuu fakkaatti. Gabaabumatti galatoomaa wanni guddaan dhaamachuu barbaadu sheenilleen dhadhaamanii jiran jaaramuudha. Namni yoo jaarame malee kaleessa Johar Muhammad dhaamsa cimaa tokko dubbate keessattuu civil society'n namni gartee hawaasummaadhaan jaaramuun bakkuma hundattuu amma dhugumatti isin ijaa nama keenya dhiisiyuu Somaaleen warroonni biyya kana keessatti keessattuu kaampeen godhaa jiran fiigaa jiran hundinuu masgiiduma nuti salaataaf qabnu kana nama mootummaa daran namni isaa barbaadan masgiida sinittiin kijibu. Maaliif jennaan sagaleen namni walitti dhufee qabu cimaa waan ta'e waan beekaniif masgiidni isteejii inni qabu san itti fayyadamuudhaaf nama laafaadhaa miti halkaniif guyyaan barbaadaa jiru. Kanaafuu jaaramuun keenya kuni jabeenya malee yeroo hedduu numa dhageenya keessattuu karaa Harargee kana keessatti gisee jaaramne akka waan farra tokkummaatti fudhatama. Akka amaarri baanutti sigaatii miti, sodaadhaa miti. Namni keessattuu Harargeen jaaramuun Oromiyaan jaaramuudhaan kan fudhadhutti.
kanaafuu nutummaa nu dura ifitti haa amannu namni bar ifitti amaneeti jaartii fuudhaa bara jaartiin takkas ifitti amantii abbaa manaa horatti bara eegasii ifitti amantii rabbii gaditti jechuudha eegasii booda ilmaan horta eegasii booda ollaa qabaatta gostitii akkasuma guddattaa dhufte jechuudha rasuulli rabbii subhaanahu wa ta'ala yeroo jalqaba daawaan jalqabu وأنذر عشيرتك الأقربين جين آيني سن إيجز بودا شارمي بل إنا ربين أكجوت والدنيا إني ديمي دعوة قول أجا جمالي دورا في روتن كيت الرجال كبي جين رسول ربي عليه السلام قافت دورا إرجان التلوفو أمنتي خنا برسي سجد جون دورا نمني الرجال كبي هذا منا إساتي نمني دورا أمنتي إسلام أفرتي دورا هذا منا ساتي إيجز بودا أبو بكر هرياساتي إيجز بودا لكم جون نما جارتو تسينيجو maaliif dura keessa kee qulqulleessaati eegas booda socho'aa deemta akkuma reefu isheen illee jee akkasumatti oromooleen ni mammaaka nama ofiif rafeetu ambaafillee manaamuu danda'a yoon araan tana ofiif nyaadhee quufee jiraadhe namaafillee jiraachuu danda'a jechuudha kanaafuu ifitti amanummaan self confidence it's very important ummanni bar diina nutti ta'e araan tana huballeessaa jiru kun ummata silaa nuti qabnu kana irra beekumsa qabaatee irra dandeettii qabaateeti miti wallaaluma isaa sani waliin kaanfirensii fitti qaba kanaaf kaanfirensiin yeroo gargarii siis midhuu danda'a sillee fayyaduu danda'a ifitti amanummaa yoo jennu dhaaddatuudhaa miti ol antummaa barbaaduudhaa miti rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessa dubbatu yaa ayyuhan naasu innaa khalaqnaakum min dhakari wa unthaa waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila litaa'aarafuu rabbumaatu uumee jeemmas yaa ilmaan namaa nuti hortee aadamii fi hawarraa isin argamsiisnee jirra isin uumnee jirra wanni isin argamsiisneef wanni isin uumneef yaa rabbiin litaa'aarafu akka isin wal beeytaniif yoo arraan tana ilmi abbaa isaa beeke abbaan obboleetii isaa beeke adaadaa isaa beeke ilmi isaa akkasumatti haboo isaa beeke yoon taan yoo waliin beeyne ilmumaatu deebi'ee adaadaa isaa fuudha takka adaadaatu deebi'ee ilma akkootaatu fuuti kanaaf wal beekuun wal maxxanfatuudhaaf wal guddisuudhaaf namni gizee walit dhufe waan garaagaraa wali fide walitti faayata kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala irra moo caalaan keessan jee irra caalaan keessan hargidhen jenne irra caalaan keessan arsiidhan jenne irra caalaan keessan maccaatuudhaman jenne irra caalaan keessan jimmaadhan jenne irra caalaan keessan oromoodhan jenne irra caalaan keessan amaaran jenne irra caalaan keessan nama gartee rabbiidhaaf subhaanahu wa ta'ala bule harabbii sodaate harabbii isaa dhugoomse tola oolee rabbiillee beekee namoomallee qabaatee jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala the most noble of you is the most righteous of you jechuu gabaabatti kanaaf iftaatanii wal taatanii wal jabeestanii wal jaaruun akka malee barbaachisaadha akka afran qallootti rogni hoggayyuu dubbatu maqaa afran qallootiin baandii qofa ni beena akka amantii islaamatti walleen haraam osoo beenu laakiin immoo roga isaan taphatan shoora isaan taphatan gara amantiitiin kareeyoo hedduun dubbatamnee jira afran qalloo yoo daamu hoggayyuu roguma muuziqaatii fi aartiitti achi maxxanfama irra guddaa isaanii yoo fudhattanii ilaaltan warri afran qolloo kana hundeesse irra guddaan isaanii barsiisota amantii islaamaa akka taatan beetanii kana numa beetanii Ali Birraan mataan isaa akka ummaatii quraana barsiisaa ture beetanii hundeen isaanii immoo Sheekh Muhammad Shabbookhee rahimahullah rabbi rahmata godhuuf rahmata waasi'a 2000 asitti du'anii rabbi rahmata godhuufi isaaniin hangafee hayyoota keenya kan keessattuu wanni isaan irra dhaabbatan jarana dhugaa namooma rabbiin subhaanahu wa ta'ala mirga rabbiin uumamaan ilma namaatiif kenne namni of tahee rabbi isaa akka beekutti gabbaree jiraatuuf sanirratti hundaa'aniiti karaa beekaniin karaa humna qabaniin karaa danda'aniin karaa walaleessutti seenan malee dirqama waan isaan yeroo san keessatti qawween harkaa qaban san qofa waan taate qofaafi kana hubadhaa dirqama isaaniitti baandii qofa hirkisanii ummata kana gartee ummata amantiirraa daangaa bahe fakkeessanii ciraaq fakkeessuun hin barbaachisu waliif hin gallu sheekha bakka kanaan hin dogoggaree mokkam kanaafuu Sheekh Muniir illeen wal baradhaa imaama guddaa yoo laalan immoo anaatura guddaa fakkaata mee namni waggaa umrii isaanii gas bootame umrii isaanii maame دي دمي لما شيء كمية جا
Ani kana dura na gaafatanii tawfiiqitti ani waggaa 45 olii jedhetu barachuudha. Waan biraaniin waggaa 40 oliif imaamuu warra turan takbiir riyaad turanii eegas booda adaamaa turanii alhamdulillah sheenii yoo akkam fagaatee waggaa 65 dabranii jiran. Maaliif dhugumatti yoo ammaaf koffiyyaa irraa kaasan anaatu irra manguddoo fakkaata malee isaanii miti. Sheeka kaasa miniin kaasa. Isuma kofchiisuuf asumatti hin gabaabsaa. Gabaabsee inshallah kitaaba afran qalloo sosoa afran qalloo jedhu jira ka abbaa urjiitiin qophaa'e. An abbaa urjiitii lees dargaan jiru meeshaa jira abbaan urjii. Harka naa kanaaf please. Akkumaan ol seenetti kitaaba afur bittu malee naan jaan osoollee dubbisuu baadhee manalleen kaayyadha qabeenya uummata keenya gargaaruun dirqama yoollee dubbisuu hin beene yoollee dubbisuudhaaf hireen qabaanne bitaatii ilmaan keessaniif fira keessaniif nama jaalataniif kannan isin jaa isallee gargaaruu ja'ama kitaaba biraa akka baasuuf keessattuu kitaabni afur shanan ambitee kun qabsoo afran qalloo uummata oromootiif isaan gumaachan akkasuma afaan oromoo dictionary afaan oromoo himu. Afaan oromoo ka afaan oromoo himu jechuudha. Asoo kan argisan bitadha osoo hin bitanne hin deemina. Galatooma abbaa Mahammad Boonadha. Harkanaaf kanaaf galatooma Mahammad Boonaa ni beektan gaa nama Boonaa Mahammad baarakallahu fiikum inshallah yeroo hedduu waltajjii islaamaatii fi akkasumatti waltajjii adda addaatti argama. Galatooma ulfaadhaa guyyaa gaarii rabbi isin haa ta'u rabbi subhaanahu wa ta'ala yaadamoota rabbi isin haa gootu. Waan ummanni keenya irratti laffe irratti miidhame rabbiin bakka nu haa ga'u wanni guddaan immoo jara keenya nuti kanaa ol cimnee sadarkaa biyya keenya hospitaala irratti barumsa irratti karaa daandii isaanii baasu irratti ifa irratti bishaan irratti fayyaa uummata keenya irratti sheekootii teenyaa fi ulamaa'ota keenyaa fi hayyoota keenya haa alaamana hin qabne haa kaleessa arra nuti akka as dhufnuuf akka asirra dhaabbadhaan dubbadhuuf gumaacha guddaa rabbiidhaan wal nu barsiisanii hawaasa wal nu barsiisaniif hayyoota gurguddaa keenya kan dagataman qabeenya guddaa hawaasni kun qabu kan lubbuudhaan jiruu fi kan du'e illee yaadannee waan isaan jalqaban bakkaan gahuudhaaf fedhii teenyaa fi dantaa teenya achi dhiisnee dantaa saba bal'aa guddaa kana kan maqaan isaa guddaadha ammoo waan silaa isaan malu hin qabne kana bakkaan gahuudhaaf jabaannee rakkoon iddoo jirtu xixiqqoo tuffannee ajjeesnee dhugaa jirtuuf haa jaaramnu galatooma. sheekotii teenyaa fi ustaadota keenyaa galateeffachaa amma komii isaanii dhageessanii jirtan. Komiin isaanii maali? Yeroo hedduu waltajjii irratti du'aa akka nu godhan qofaaf afeerraa dhaadheessuu danda'an seenaa beekan qabsoo beekan waan taateef waltajjii itti aantu irratti akka sagantaan mataa isaanii kennamee fi haasawa godhanillee akka isaan irratti yaadamuun asumaan yaada kee dabarsa. Sagantaa osoo hin jalqabneen duratti bakki yookaan iddoon amma itti argamnu magaalaa lakkoo akka taate namoonni beeytanii itti gaafatamtuu yookaan hoggantuu waldee hawaasa Oromoo kan magaalaa lakkuudhaa addee Leelaa Abbaa Warriidhaa sagantaa irraa akka nuuf jalqabduun isin afeeraa naasimadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. duraan dursee keessummoonni keenya kan ayyaana yaadannoo afran qalloo irratti hirmaachuuf fagoo fi dhihoo irraa imala hunda keessaniif maqaa waldaa hawaasa Oromoo magaalaa lakkoo Minneapolis-tiin baga nagaan dhuftanii isiniin jechuu barbaada. Kana cekak.